كم جرتن كبجم تترقى فتتخين يعودوا ساعتنا سنتي ما عودوا ساعتنا خسنتي مس أنا شامل كليلم درسا أنقفتهم ولتي بوين سهيدي في الرب جدتو ممن لبونا نشوفتك دبرتم oduu mirkaansaa keessam kabiironni keenya warreen darasoota barsiisuu irratti wabbaatan hundi keessanuu gaafii raabsinuu faa dabalamuu jechaa gaafachaa turtan deebii argateeraam ammoo bal'inaan godina jaalalaanaa dhungoo magaalaa durbaa ganda janjanaa jedhamu keessatti lola cimaa arrabaa fi dhiigidduutti gaggeeffameen lubbuun hancufa takka dabarteeti jirti. Akka bulchaan aanaa paantii ibsatti lolli kun booda gara masaraa seenuun waan danda'uuf hawaasni keenya meeshaa qabu zeeyitatti dibee walii akka qopheessu obbo Shimeen dhaamsa dabarsan. Oduu mirkaansaa keessaa kabiironni keenya warreen darasoota barsiisuu irratti bobbaatan hundi keessanuu gaafii raabsiin nuufaa dabalamuu isin gaafachaa turtan deebii argateera. Gaafii raabsii gaafii mirgaa ta'e osoo jiruun bara dheeraaf deebii malee haftan ta'a. Haa ta'u malee mirkaanni keenya mirkaana darasootaati jettanii raabsii xiqqoon hojjechaa turtan hojjechas jirtan xiqqeenya raabsiitirraa kan ka'e namoonni hedduun birattis kabajaa dhabdan amma garuu gaafiin keessan gaafii mirkaanaa xiqqollee taatu deebi'eetti jira. Gaafii keessan kanafes akka gaafattan isiniif dhaamsa dabarsuu barbaanna jedhan. Qamaatiin irraa guyyaa irraa farshaanota mana araqee fi kabiirota mana wadaajaatiin waliin taasifame mirkaana malee xumurame. Sababiin gufuu mirkaanaa kan ta'e jarri mana wadaajaa osoo afaan hin kaa'in dura waa takka kalaamuu fi addaan baafachuu waan hin dandeenyeef amma afaan babbanachuu fi muguun waltajjicha guutuu raffisan. Kanarraa ka'uun warri qamoo akka afaan kaayyatuu fi warri dhugus akka shaf ja'u taasifame. Eega namuu akka amala isaa ta'e booda jarri wadaajaa irratti haqatanii warri leenca fakkaatu kun hoggoo hayyee jan jarri farshaanotaa kunoo walirra ciciisaa akka nama fayyaa dhabetti sababa kanarraa ka'uun waltajjiin waliigaltee malee xumurame. Maricha kan hogganan Kabiir Amiir akka jedhanitti marii akkanaa akka itti hin deebine kaasuun yoo barbaachisaa ta'e namuu bakkuma jirutti akka mari'atan ibsa dabarsan. Oduu haala qilleensaa keessaa haala meteoroloojii mirkaanaatiin naannawaa baddeessatti olaanaan warra urataa 02tti dheeraa yommuu ta'u gadi aanaan taacoreetaa ooleetti jira. Hararitti olaanaan arattanyaa qamaatota gadi aanaan hin jiru. Finfinnee akkasumas Abumismaar gadi aanaan balacee yommuu ta'u baddeessaa fi galamsottis haala olaanaadhaan parsantii 65 irra ooleetti jira. Beeysa qaacarri hadiraan qamaatota waajjira ciqilfata gita hojii mooyyee wadaajaa dha'u irratti shamarran kidmaa wadaajaa beekan qaacaruu waan barbaaduuf namootan ulaagaa kanaa gadii guutan akka dorgomtan isiniin jedhama. Takkaffaa kidmaa wadaajaa irratti muuxannoo waggaa 2 fi isaa ol tan qabdu. Lammaffaa yeroo mooyyee dhoytu tan jimaa hin faffacaafne. Sadaffaa qaaxaraa dandamachuu tan dandeessuu fi arfaffaan naamusaa fi kidmaa isiitiin mana wadaajaa irraa waraqaa ragaa guutuu tan qabdu takka afaan kaa'in itti dhiyeessin garsiisam isiniin jedha. Ayyaga kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu saatanaaf qabnu tanumaa torban qophii gaarii biraatiin hanga walitti deebinu an qophicha qopheessee kan isinii dhiyeesse Shaamil Kaliil ogeessa kaameeraa keenya Amiir Caacar wajjin ta'uudhaan sagantaa kan isinii dhiyeessine hanga torbaa walitti deebinutti nagaan duuturaa isinii jedha.